amantaan waan abdatan dhuguman ni ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin agarres akka waan arganiitti jira jedhanii amanuudha. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1. Nita abdiin keenya amantaa sirriitti amannee lapheetti fuudhannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan dhugumaan nita abdiin keenya amantaa sirriitti amannee lapheetti fuudhannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan. Kumanita amantaa qabaannaan. Amantaa fi abdiin wal faana deemu adda adda baanaan bu'aa dhabuu saate kunuunsi guddisi jaalala barsiisi akka duuka buutaa hojjedhu gaarummaati. Nita abdiin keenya amantaa sirriitti amannee lapheetti fuudhannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan. Amantaan jabaachuun laphee daba barbaada. Irra yaafacaasnu sanyii kana booda kunuunsi lalisuu hundeensaa jabaatu firii bu'aa qabu akka inni argatu. Dhugumaan nita abdiin keenya amantaa sirriitti amannee lapheetti fuudhannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan. Abboota darbanii irraa ilaallu firii amantaa nama gammachiisaa xumurri isaa gammachuun amantaa hin qabne maal godhaa tuula maal qabaree gatiinsaa du'adhaa. Dhugumaan nita abdiin keenya amantaa sirriitti amannee lapheetti fuudhannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan dhugumaan nita amantaa qabaannaan. Amantaa fi abdiin wal faana deemu adda adda baanaan bu'aa dhabuu saate kunuunsi guddisi jaalala barsiisi akka duuka buutaa hojjedhu gaarummaati.